Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas immoo har'allee diizaayinii aynata biraatiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Haala kanaan akkanumatti akkuma dura marannu sanitti ni maranna. Hegga maranneen booda amma zigajjaan maazanii afurin buusnu maazanii sadii qofa bicha buusna jechuudha. Dursinee keessa isaa haala kanaan hidhaanna. Haala kanaan hamma keessa isaa dhaannee jirra. Egaa dhaanneen booda maal goona? Asitti lama sadii afuri shan gisee shan egaa akkanatti waraananiin booda tokko lama sadii afuri eessa dhufna? Asumatti deebinee ammas haala kanaan asuma fudhanna jechuudha. Tokko lama sadii afuri shan. Amma si'a shan asitti dhaayee jira. Amma dammoo takka lama sadii afuri dhufnee asitti waraananna jechuudha. Tokko lama sadii afuri shan. Shani tokko lama sadii afuri kaazaan dhufnee ammas tokko lama sadii afuri shan. Amma asitti haala kanaan kana dhaanne ammas tokko lama sadii afuri asitti fudhanna jechuudha. Lama sadii afuri shan. Lama sadii afuri ammas asumatti deebinee tokko lama sadii afuri shan. Haala kanaan sadi dhaadhee jira. Tokko lama sadii afuri. Amma asitti qaawwa kana keessatti ammas deebinee tokko lama sadii afuri shan. Handuraati kuni lammataatis akkuma duraatitti sadii hin dhaanna. Ammas asuma keessatti deebinee si'a shanii ammas akkanumatti dhaachaatuma
deemna jechuudha. Haaluma kanaan dammoo kana itti qaxaladheen jira. Ammas akkuma duraa sanitti 5 dhaanna 2 3 4 5 xilooshii takka 2 3 4 kazaan asuma keessatti deebine akkanatti asittis 2 3 4 5 eegga 5 dhaannee kan akkanatti 5 dhaanneen booda takka 2 amma asitti sigaajaa buusee jira. Asitti dammoo asitti si'a 5 takka 2 3 4 5 kana 5 eegga dhoofneen booda amma immoo takka 2 3 sassalata gisee 3 fudhannee haala kanaan ammas akkanatti ammas asitti 5 dhoofna jechuudha. Akkuma duraatitti 4 5 jechuudha. Haaluma kanaan akkanumatti dhaachaa deemna jechuudha. Amma maazanii bira geenyee jirra. Maazanii bira yoo geenye akkuma duraatitti ammas akkanumatti dhaanna jechuudha. kazaan takka 2 3 4 haaluma dura jalqabne saniin akkanumatti dhaachaatuma deemna jechuudha. Haaluma kanaan zuura hundarra bakka geenye hundattu akkanumatti dhaachaatu deemna jechuudha. Haaluma kanaan kunooti haala kanaan amma akkanatti dhaan jira jechuudha. Garuu tuni baay'ee guddaallee dhaane beektu xiqqishuma nu xiqqoo dha'u akkuma geetitii jechuudha. Wanta tokko irratti bilijiinii gubbaarra fakkeenya fi buufatu wantoota garaagaraatirra jechuudha. Buusu malee wanna guddaadhaaf faayidaa guddaadhaaf fookin akka fakkeenyaaf kidaanii manaaminatti shaffanatan wantoota garaagaraatirratti shaffanatan waan akkasiitirratti shaffanaadha xiqqishuudha. Mataatti bilijiinii irratti 2 3 4 akkanatti dhaame agana kan geechuun jechuudha. Shaffanamuu danda'a. Yeroon xumuree jedhesinitti agarsiisa akkaataa itti godhamu jechuudha. Haala kana hojjettanii fakkeenyaaf waan akka suuraa minaaminarra faa geetiidhaaf buufachuu hin dandeechu jechuudha. Haala kana fakkeenyaaf wombarii abbaa sheerii jahaatiifis dhaattanii irra buusuu hin dandeechu. Asiniin jechuu jaaladha uummata qashtii kuni maazanii 3 bichaa qaba sila ta'eefoo wanta barbaadaniif dhaa'uuf ni dandeessu siniin jedha. Akkasumas immoo viidiyoon kiyya kaayoo dasiin jedhe laayik sheer gochuu si hin dagatin haa ta'u
haala kana wanta barbaadanii hojjetachuu ni dandeessu wasaniin jechuu jaaladha uummata qashti. Haaluma kanaanii wanta barbaadanii fi dhaa'uu ni dandeessu. Kunooti diimallee isa marsaa isa lammataa haala kanaan itti dha'ee jira sila ta'eefu amma kunooti haala kanaan haganuma dhaamti hawannumti ishiituyyuu daanteelumti ishiituyyuu dha'iisuma haganaa qofa bichaadha malee dheerina akka badaa guddaa sanoo taate immoo an barbaachisu sila ta'eefu caafi isaati irratti amma maal goona haala kanaan gizee lama eegga xalafanneen booda maal goona akkanatti haala kanaan akkanatti eegga dhoofneen booda akka namaasitti fannoo goona jechuudha. Daarirratti akkanatti nuuf ba'uuf finnee asitti haaluma kana akkanatti itti godhachuudhaaf jechuudha. Ammas akkuma duraatitti haala kana eegga gooneen booda dhufnee asitti haala kana akkanumatti itti godhachaatu deemna jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Fakkeenyaaf ishiin amma akkanatti roga sadeedha. Yoo barbaadani haala kanaan itti akkanumatti caafi irratti jechuudha. Tibilijiin irratti yoo barbaadan dammoo sadi dhooftaniillee haala kanaan tokko as tokko daarii kana gootanii haala kanaan bareedumaaf jechuudha. Hirra godhachuu ni dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Ana garuu akka dasitti na jedhetti dhahe malee akka fedha keessaniitti ni muti jechuudha. Ani fedha kootiin dhaheeshi dhiifama waliin deebistanii dammoo wombarii abbaa jahaata irratti illee xiqqoo ishii kana caala guddistanii soo barbaadan akkanumatti illee xiqqeessitanii yoo barbaadan akkanatti illee irra buufachuu ni dandeechuu isiniin jechuu jaaladha. Fedha keessanii jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma nu warra ortodoksii taane masqaliyyaadhaan dha'anii gochuun baay'ee ulfaataadha. Garuu kun immoo rog-sadeen kun homaa rakkoo hin qabu. Maaliif odoo roga arfee ta'e masqalii fakkaata. Garuu immoo an akkasitti hin hojjenne haala kana hojjedhee isiniin jechuu jaaladha. Fedha keessanis akka fedha keessanitti aynata barbaadanii fakkeenyaaf isin xaqaxaxanillee dhaachuu ni dandeessu. Akkanatti rog-sadeedhaaniini zigaajjuma isaa kana bichaa guddistu jechuudha. Saniin booda akka fedha keessanitti dhaachuu ni dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo yoo viidiyoon keessanitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaayi. Akkasumas immoo hagan immoo hagan danda'u haga humna kooti haga zigaajjaa biraa fideetoo isinitti agarsiisee walumaan barannutti isiniin jechuu jaaladha. Turtii gaarii baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti dammoo turtii gaarii isiniin jedha uummata qashtii. Yalla baay'ee isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja isiniin